barreeffama dheeraa waa'ee kufaatii mootummaa Abiyyiitiin booda jechuudhaan akkam Oromoon ta'uu qabaa, maal Oromoon ta'uu qabaa ajee barreeffatee gallakkifate jaalle Jawaar. Sunis sirriitti isiniitiin talla. Lammaffaa ammas barreeffama haaree gallakkifate. Oromoon sirna kun yoo kufe akkuma kaleessaatti diina jala kufamu. If baraara kan ja'uu fi waa'ee hulaa galaanaa gubbarratti barreeffama barreeffatee deefatee xiinxaluudhaaf deema. Kanaas isiniif dhiyeessinaa kabajamtoota hordoftoota TikTok Iskandar Alii Ursoo akkuma beekamu gaa haala qabatamaa siyaasa biyya keenyaa gubbarratti xiinxala gadi fageenyaa miidiyaadhaan ummata keenya kan burjaajuuf ergaa dhaamaa turre. Ergaan teenya dhibbatti fayyadaatis turte manni keenya irraa fayyadamaa ture. Wantoowwan nuti jechaa turre guutumaa guututti qabataman manni keenya itti dhufaa jira, itti dhufaa ture. Ammas gama fuula duraa akka itti dhufu abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf yeroo adda addaatti ajandaa diinni Oromoodhaaf kan nu gubbarratti dammaqiinsa guddaa kennuudhaaf dirqamna jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa dura irratti waa'ee hulaa galaanaa gubbarratti xiinxalaati ture. Waa'ee laga Abbaay gubbarrattis xiinxalaa ture jaalle Jawaar. Akkuma beektan gaafa layni Abbaay ammatti waa'ee laga Abbaay Oromoo hin barbaachisu jee dhimmitu kun dhimma siyaasa Oromootii miti jees ni yaadattan. Hulaa galaanaa argachuudhaaf mootummaan Itoophiyaadhaa wanti isinitti jiru kun sirrii miti gaafa jees ni yaadattan. Kan amma duraatis itti fashalee kan amma boodaatis itti fashalaa jechuudha. Sababiin Jawaar kaleessa gaafa barreeffama barreessee barreeffamni isaa hojiitti hiikamaa ture qaama biyya keessaa qabsoo Oromoo deeggaruutu ture. Har'ammoo Jawaar qabsoo Oromoo keessaa ba'ee qabsoo Itoophiyaatiin deeggaraa jee Itoophiyaafin qabsaawaa jee dur Oromoofiin qabsaawaa ture har'ammoo Itoophiyaafin qabsaa'u jiraa jee. Kana afaan isaatiin jee beeku waan hin jeeni miti. Haa ta'u malee kuwaalitii qabsoo Itoophiyaa Jawaar eeggachuu danda'e. Okay, rakkoon qabu qabsoo Itoophiyaaf qabsaa'uunis Oromoof qabsaa'uunis fakkeenyaaf amma ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Oromoof qabsaawaa ture. Dhaaba Oromoo keessaan dhufee Itoophiyaaf qabsaa'u jira. Gaafa Itoophiyaaf qabsaa'us kuwaalitii qabsoo Itoophiyaadhaa sirriitti eeggata. Haasawaanis waa hundaanis. Jawaar asumatti sabboonaa Oromoodhaa kan Akiraa kan Amaara jibbuu kan Somaalee jibbuu kan Dabuub jibbuu kan Tigraay jibbuu ta'a. Asumatti sabboonaa Tigraay ergamaa TPLF ta'a. Asumatti ergamaa Shaabiyaa ta'a. Asumatti ergamaa faannoo qabsoo faannoodhaa deeggara. Waan waliin makaa kun immoo Oromoofis qabsaa'uudhaa miti, Itoophiyaafis qabsaa'uudhaa miti jechuudha. Cabaarummaa irraa kan hafe faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf uummata keenyaaf wanni nuti yeroo yeroodhaan waan gantoonni uummata keenya gubbarratti haasawan uummanni keenya fudhachuu hin qaban jennee ammatti irra deddeebinee dubbachaas turee dubbachaa jiruuf jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota waa'ee barreeffama gartee dheeraadhaa waa'ee mootummaa kufaatiidhaa bifa afuritti gallakkise. Tokko mootummaan tokko humna waraana biyyattiitiin kufuu danda'a jedhe mafanqalaan jechuudha. Lammaffaa humna riphee lolaatiin kufuu danda'a jedhe. Sadaffaa humna fincila ummataatiin kufuu danda'a jedhe. Afuraffaa humna weerara biyyoota alaatiin kufuu danda'a jedhe. Haala afran kanatti mootummaan kun tokko kufa gaafa kufee mootummaan haareeni ammoo gara aangootti dhufe sirna duraan turerra sirna gaarii ta'uudhaaf yaalii adda addaa godhaa hidhamtoota hiikaa warra baqate deebisaa paartii dimokiraatii godhaa miidiyaa walabaa hundeessaa kun hundi fakkeessuudhaa jedhe. Boodarra aangoo isaa dheereeffachuudhaaf dimokiraasiin waan isaaniif hin ayyamneef gara sirna abbaa irree jaaruutti cehaa jedhe. Kuni xiinxala Jawaar isiniif dhiyeesse.
kanumaan waan jawaarii fi singalin waan warra gartee jawaar deeggaruu fi singalin waan isin dagattan takka isin yaadachiisu fedha. Tokko Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti mafanqalli mootummaa humna waraanaatiin gaggeeffame Haayile Sillaaseen itti milkaa'e. Iyyaasuudhaan, Haayile Sillaaseedhaan, Dargiidhaan Itoophiyaa keessatti mootummaan haareenii dhufaa ture hundi humna waraanaatiin mafanqala mootummaatiin jijjiiramni dhufaa ture. Qabadhu kana. Kunis ni fashalee hundi isaaniitu akhirarra ni fashalan. Lammaffaa humna riphee lolaatiin Shaabiyaadhaa fi Wayyaaneen humna riphee lolaatiin mootummaa Itoophiyaadhaa Dargii jiisite. Dargii jiisitee gaafa biyya qabattu miidhaan Shaabiyaa fi Wayyaaneen waliin ta'uun Itoophiyaa irratti gaggeessan har'a mootummaan ummataan deeggarame Itoophiyaa waan qabateef guutumaa guututti as yaa'aa jira. Tokko mootummaa Itoophiyaadhaa yeroo sanii federeeshiniin Itoophiyaadhaa federeeshiniin coomsaa kan yeroo sanii Shaabiyaadhaan gaggeeffame. Asab diinagdee juudaa Itoophiyaatu Wayyaaneef Shaabiyaadhaan Eertiriyaadhaaf kenname. Qabeenya Itoophiyaadhaa gurguddaa saamuudhaan Eertiriyaan aangoota Itoophiyaadhaa guutumaa guututti tawattee Mallas Zeenaawii ergamaa Shaabiyaadhaa aangoomsite. Oromoo waggaa 30 diinagdeen isiidhaa akka kuftu. Qotee bulaan Oromoodhaa daldalee biyya alaatti akka ergachuu hin dandeenye. Qotatee akka ergachuu hin dandeenye. Horsiisee akka ergachuu hin dandeenye. Itoophiyaadhaa fi Oromoota goote. Itoophiyaa keessatti yoo dantaan Itoophiyaadhaa kan waliigalaa yoo miidhame akka Itoophiyaatti sabni sadarkaa tokkoffaa miidhamu saba Oromooti. Kana hunda balaa kana hunda kafideenye humna riphee lolaa ka biyya qabateedha. Sunoo fashaleera. Amma humniti biyya qabattee jirtu kami? Humna sochii ummataatiin fincila ummataatiin gara aangoo dhufeedha. Kuni ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediidha. Kuni amma booda ummataatu aangoomse waan ta'eef riphee lolaan dhufee aangoo qabatus hin jiru. Seenaa Itoophiyaa keessatti weerara alaatiin Itoophiyaan moohamtee hin beektu. Amma kan Jawaar abdachaa jiru arusni Jawaar eeggachaa jiru gaafa arusni kun galee anis makaballeessi mootummaa kanarra gaggeesse viidiyoodhaan gartee ispoonsora godhee mootummaan kun akkan isin godhu jira yaa Oromoo. Amma qabsoon Jawaar bari isin qabsoo Itoophiyaa seetan malee tiraatira viidiyoodhaa dalagee mootummaan kun akkan isin godhaa, mootummaan kun akkan isin godhaa, mootummaan kun kana balleessi, mootummaan kun kana balleessi jee Oromootti himu. Booda immoo gaafa arusni Jawaar abdate san dhufe waan amma gallakkisaa ture kana hunda ajandaa godhatee warra silaa gara aangootti dhufuu fedhu aangootti fidee ifiifis achi keessa milkii barbaadu. Malee Jawaar yoo Wayyaaneen aangoo qabattees faannoon aangoo qabattees nama daqiiqaa takkaaf waa godhuu hin dandeenyedha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaafa isa gurra micciiree hedhu akka isni faayidaan qabne akka inni uummata Itoophiyaa bira fudhatama hin qabne beekeeti. Boru warri gara aangootti dhufus akka Jawaar Itoophiyaa bira fudhatama hin qabne ni beeka. Akka Jawaar gantuu ta'e ni beeka. Gantuu aangoomsinaan ifiifuu sirni irratti fincila. Uummanni Itoophiyaa isa jibba. Saniif nama uummanni Itoophiyaa isaan jibbu sirni kamiyyuu fayyamu.